Nagagay di mo. Nagumako. Yung nakatao nito eh. Mahali mo nga talaga. Ako di ba, sige namin ni Gina. Kahit Umani. sana, yun mo. Wala yun eh. Gusto ko sila na eh. Di ba ano gusto kami yung ako ibasi niya yung eh. Ano na sila na pinala yung ako na eh. Mahali, ito ang game nyo. Ano so? Ano, gusto sila. Ano na, magkikam ba niya? Bosag. Tinggalin, ang baris tinggalin. Ibasi niya na yung Mahalo mo kaya mo. Bagati sige. Baby, masumarali. Mahali, dulu na. Ibig mahali dito ramusa talaga na kesa. Begal sani, tolle sani kursi. Isani mis kursi, wali sani, tahu putra kali. Kanapi, ibig singkos. Alam kira ni kan kursi lewat. Bukan bayi itu mati bayi itu sol. Bayi itu sendiri. Antara sendiri ubasi. Ega, wanto tapi aku kabuai itu. Masih makan. Lagi pakai. Amma nahnu kenya kana kisah ni. Itu lihat apa cara habis. Itu lihat apa tu habis. Ani kisah ni beristik kan tu ni. Akas adi yang disebut. Lagi ini. Dewi ani juga lagi ada. Kanabi, wah bayi itu curah. Mujabos, wah bayi nanti ni. Mujabos ko wajib kan dia tertire. Kanabi, wah tu pun sih tiba. Ya apa baris ni ni. Wala matu curah. Toko. Yoga kuma mana bahani. Acira kan waljati ka bahani. Gantuti ka bahani. Karena farfarna tiyo jawabin. बहुत सा सारी चीज मिलखानी तजाजिना सारी चीज मिलखानी दे भी मुझे और गहू को यो अक्कासी रेमनी बहुत सा को भारत की ये पता वलजागर इस गाना ने डेब्यू की संगीरिया काले थी लगी यो अक्कासी नंबर से निमो हिंगर रे अब जीवी ना क्या पड़े कनावी चाला स्वारा जितु jawatu kaba cire me tu bisa sangat jawatu kaba Kristian magar sakit ni bus itu timi amanci sama kaba hiru pada tak jawab timi ada gartu kan nak sadabala gartu kaba sadabala gartu kaba nak sadabala memang kamu piteve mana aku mengamu ini di sini lagi sih asuran dia lagi tuh Abi mau masuk ke dalam lugar itu orang baik karena itu karena orang itu kan Shiroznya ini wanita nama itu jadi tu membuat Mari semua tu kan lepas malu mari cuma kafanu ikafanu ni ada tu gua bilang tu dia tu kan lepas lo baik semua berapa atau orang pindah gila sabusi tugas dia mana sih kamu dia nak yang betul betul jadi nak betul kan Wiyanto PTA Organized Jini Wagga ta'ee dabaree wal ga'ee bu'aalee hedduu fudhachuu adda addaa kaan keenya gaddaa kaan keenya gammadaa darbilee roobna isaa kunoo jiraanneerra baricha injifannee kunoo har'a geenyeerra jabaa isaanii miti jabaa kanaaf malee nu baatee nu oolche badisa gar malee hangafa waan hundumaa jiraachisaa keenya Yesuus nu oolche nu hunduma keenya hirmaattonni keenya hundumti keessanii welcome isin jenna bagarra geessanii welcome isin jenna nagaan isin gaafadha isin nagaa keessanii gargaarsa waaqayyoon kanarra geessanii mee harkaa mul'isaa gammachuu keessanii mee harkaa mul'isaa xiyya saafaa kaatu hundumaa dabartanii baga
baga jageessanii har'a kana argitanii xiyya saafaa kaatu hundumaa dabartanii guyyaa har'aa kana baguma geessanii. Nagaa isin gaafachuun daganne nagaa keessanii. Nagaa gaafadhaa kan nagaa keessanii. Waaqas akka kanatti nagaa nu godheef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Obboloota kallattii hundumaadhaan nu tajaajilaa turan dura bu'uudhaan warshiippiidhaan akkasumas kiiboordii taphachuudhaan keessummeessuudhaan gidduu warra jiranii maal jettuuni? Harka keessan ol fudhadhaati Waaqayyo isin haa eebbisuu jedhani. Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisuu jenna. Egaa tokko lama jennee qophii keenya jalqabneetu jirra. Amma dhumaatti akkasii nu faana taatan immoo abdii guutuu qabna. Sagantaa guyyaa har'aa dursuudhaan kan isin tajaajilaa turte hanima waltajjii geggeessuudhaan meetii Yoonaas jedhama kan waltajjii qabannee jiru. Sagantaan keenya qophiilee garaa garaa qabannee jirra. Hamma dhumaatti hayyaataan akkasii nu caqastan barbaanna. Barattoonni biyya garaa garaa irraa fageenyarraa dhiyeenyarraa dhuftanii magaalaa Naqamtee akkasumas waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuusii Burqaa gaarii keessa kan jirtan baga nagaan dhuftan isiniin jedhu. Gartuun faarfattootaa akkasumas dargaggoonni Makaana Yesuusii Burqaa gaarii keessa jirtan baga nagaan dhuftan. Kanumaan wal qabatee immoo horee dargaggootaa keenyaa kan ta'e baga nagaan dhuftanii akkasumas beeksisa guyyaa har'aadhaaf jiru nu beeksisuudhaaf dargaggoonni Eeliyaas gidduu jira baga nagaan dhuftan isiniin jechuudha akkasumas beekaa isiniin jechuudha. Yeroo kana immoo haasaa gabaabaa karaa horee dargaggootaa dhageenya. Ashama jirtu hundumti keessanii baga guyyaa weelqaanii barattoota keenyaa nagaan geessanii argachuuf dhabu hundumaa obsaan dandeessanii baga guyyaa har'aa geessanii amileen hin jiru. Weelkaam baga nagaan dhuftanii ammas amileedhaan nu simadhaa barattoota keenya. Egaa bakka nagaan dhuftanis maatiin keessan nagaadhamti. Nagaati wal faana nagaadhaadha. Qe'ee horiin waatiin hundumtuu nagaadha. Nagaa sanuu kenne Kiristoosiif harka keenya mataa gararraatti barattoota keenya rakkinni baay'een hin jiraata, qoonsi baay'een hin jiraata. Erga biyyatti galtanis waan gaarii tokko arguu dandeessu, waan amilees hin buusus arguu dandeessu. Garuu kana hundumaa keessa baga Waaqayyo isin dabarsee gara mana barumsaa keessanii nagaan dhuftan isiniin jenna. Nuunis akka koree dargaggootaatti weelkaam isiniin jenneerra waldaa keenya, faarfattoota waldaa keenya, dargaggoota waldaa keenya, jaarsolii waldaa keenyaa dabalatanii, luboota waldaa keenyaa, hojjettoota waldaa keenyaa dabalatanii baga nagaan dhuftan isiniin jedhaniiru. Harka keessan walitti reebaa simannaa. Maqaan Waaqayyoo keenya bara baraan ulfaatu. Amma immoo buusii wantoota